Namoonni baay'een LinkedIn akkaawuntii isaanii kireessuudhaan torbaniin yookaan ji'aan galii gaarii argachaa jiru. Isinoo qofa qabdu laata? Har'a namoota akkaawuntii LinkedIn keessan kireessuuf yaada qabdan yookaan immoo oolli LinkedIn akkaawuntii warra qabdan akkamitti akka kireessuu dandeessan ulaagaalee fi of eeggannoo barbaachisaa godhamuu qabu. Hundumaa wajjin qabadhee dhufeen jira. Nagaa keessan miti nagaa isin gaafachuu hin daganne maatii miidiyaa dirree barnootaa iddoo jirtanitti nageenyi isin baay'atu waan obboleessi keessan oliyaad baratichi nagaa koodha baay'ee waaqayyoo haa galatu. Egaa LinkedIn akkaawuntiin akkuma akkaawuntii kamuu imeelii fi bilbilaan kan banamudha. Kan ammoo hin beektu warri qabdan jechaadha akkaawuntii isa. LinkedIn akkaawuntiin maaliif kireeffamaa gaaffii jedhu yoo qabaattaniif LinkedIn akkaawuntii warri kireeffatu kaampeenidhaaf piroodaaktii isaanii beeksisuuf promooshinii adda addaa ittiin hojjechuudhaaf kaampaanii isaaniitiif jechuudha. So kan kireeffatu gaa faranjoota jechaadha actually UK irraa, Chaayinaa irraa, Ameerikaa irraa isaanidha kan kireeffatu beeksisa ittiin hojjechuuf. Akkasumas immoo kaameraawwan illee ni jiru. Isaan irraas akkamitti akka of eeggattaniif akkamitti akka adda baafattan isinitti nan himaa jecha. Jalqaba LinkedIn akkaawuntii tokko kireeffamuudhaaf ooldi ta'uu qabaata ulaagaan jalqaba. Innis waggaa tokko dura kan banan. Hammi 2025 2024 fi sana dura kan banan. Ooldi gaafa ta'u immoo ejentii baay'ee argachuu dandeessu. Maamiltoota jechaadha. Salphaatti kireessuu dandeessu. Egaa jalqaba wanti isin gochuu qabdani tokkoffaa LinkedIn akkaawuntii kireessuudhaaf umuriin LinkedIn akkaawuntii keessanii murteessaadha isin jedheera. Kana piroofaayila keessan jalaa cheek godhaa bara kam akka baname jechuudha. Lammata konneeshiniidha. Konneeshiniin maal murteessaa? Torbaniin yookaan ji'aan galii isin argattan hammam akka ta'e baay'ina konneeshinii keessaniititu murteessa. Zeeroo irraa isinii danda'ama. Ejentoonni kireeffatanii jiru oolli taanaan rakkoon qabu. Garuu galii gaarii isin argamsiisuudhaaf akkaawuntiin keessan konneeshinii 50 dhibbaa ol yoo qabaate baay'ee gorfama yookaan filatamaadha. Sababni isaas lakkoofsa konneeshinii keessaniitiin murtaa'a waan ta'eef galiin isin ji'atti yookaan torbanitti argattan jechuudha. Ifama gaa yoo notifikashiniin sin rakkisa ta'e laayiviin waraabaa jira waan ta'eef hojjetu. Egaa konneeshinii jechaan kunoo isa kanadha. Isin piroofaayila keessan jalaa cheek gochuu ni dandeessanii laaptooppiin fayyadamaadha. Deeskitooppitti jirtanii yookaan immoo bilbila keessanirraa jechuudha. Kanadha konneeshiniin keessan murteessaadha. Dhibbaa ol yoo ta'e ni gorfama. Ani kanan isin gorsu dhibbaa ol godhaa. Kanas immoo kunoo namoota haaraa connect godhaati. Ani amma ishee kana akkaawuntii kana agarsiisaaf hin bane haaraadha baay'isoo. Konneeshinii amma kana qofa qabda jettanii akka muudii natti hin qaban. Agarsiisaaf hin bane. Baay'isoo akkaawuntii tokko divaayisii tokko irratti akkaawuntii tokko ol fayyadamuu hin dandeessanii. Warra kaan remove godheen clear cache godheen kan inni asirratti login godhee isinitti agarsiisuudhaaf jecha tuutoriyaaliidhaaf. Egaa konneeshiniin keessan murteessaadha. Barri si jammara waggaa tokko dura yoo hin taane kireeffamu. Waggaa tokko dura yoo hin baname 2024 fi sanaa dura jechuudha. Lakkoofsi konneeshinii keessanii immoo hamma isin argattan murteessa jechuudha. Kanadha. Egaa akkuma isin jedhe kaampeenii adda addaa ittiin hojjetu piroodaaktii tokko gaafa jalqabsiisan keessumaa akkasumas immoo beeksisa adda addaa ittiin hojjechuu fi kan kireeffamu yoo ejentii sirrii ta'an jechuudha. Iskaamaroonni garuu yakkaafis fayyadamuu danda'u yakka ittiin hojjechuudha. Actually yakki karaa sana LinkedIn irratti raawwatamu akkaawuntichi restrict ta'a ni cufamu. So sun riskiidha isiniif. Hin qabamtuu maaliidhaaf utuu hin taane akkaawuntii keessantu ba'an ta'a. So sanaaf eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee iskaamaroota akkaataan itti isin beektan amma gaa keessuma Naayijeeriyaanotni kun Saawuz Afrikaa irraa Keeniyaa irraa iskaamaroonni baay'achaa jiru. LinkedIn akkaawuntiin maallaqa gaariitti kireeffama waan ta'eef jechuudha. So iskaamaroota sana tokkoffaa akkaataa isinatti itti baafattan gatii gaarii isin dhiyeessu. Gatii gaarii ta'e ofarii gaarii isin dhiyeessu. So isin gammaddanii dhaqxanii akka paaswoordii fi imeelii keessan laattanii fi isaan booda iskaamsin godhu akkaawuntii keessan jechuudha. Lammata immoo akkaawuntii keessan yommuu loogin godhan tokkoffaa yeroo jalqabaa loogin gochuudhaaf koodiin barbaachisaadha. Two factor authentication irra jira yoo ta'u akkaawuntiin keessan immoo bilbila keessan irratti koodii galuutti himuu qabaattu. Kanaan ala si'a lammaffaadhaaf koodii isin gaafatu taanaan iskaamaroota si'a lammaffaadhaaf. Maaliif inni si'a lammaffaa yookaan imeelii jijjiiruuf ta'a yookaan immoo bilbila keessan remove gochuuf ta'a. So akka sanatti of eeggannoo gochuu qabaatu isinitti hima booda sirriitti. Egaa
Akkaawuntii keessanii immoo annaa gochuu qabaattu. Kunoo asiin ilaamii kan jedhu jala galtanii yookaan bilbila keessan dura piroofaayila keessan jala galtanii jecha setting and privacyidhaan sirriitti secured gochuu qabaattu akkaawuntii keessanii. Tokkoffaa sign and security kan jedhu galaati. Tokkoffaa two factor authentication irra jiraachuu qabaata. Kunoo lakkoofsa bilbilaa iddoo kanatti dabala ani haaraan banee isin jedheera ishee kana remove nan godha amma ergan isin hojjedhee ga'e. So iddoo kanatti bilbila keessan dabala. Bilbila keessan dabaluun baay'ee murteessaadha, barbaachisaadha. Dirqamallee gara kireessuudhaaf jechuun secured godha akkaawuntii keessan. Lammata two factor authentication onii godha. Dura bilbila keessan addi godhaati. Two factor authentication kun akka kanatti seetaap godhaaniiti. Steppiinis gaafa xumuraati. Two step verification onii godhadha. Kana kan biraan yommuu inbox naa gootan lakkoofsa connection keessanii fi bara akkaawuntiin keessan baname screenshot godhaati yookaan liinkiin ergaa yookaan maqaa keessan yoo natti himtan search godhee zen gatii hammamii akka isin baasuu danda'u sin beeksisa. Ejentii dhafan ejentii tan sinii kireessaa jechuudha. Ani ejentoota amanamoo ta'an nan beeka. Yoo barbaadan karaa kiyyaa jechaadha kireeffachuu ni dandeessu. Egaa amma wantoota isin gochuu qabdan tokko isinitti himu ammas yoo gara hammamitti kireeffama kan jedhutti hin darbiin. Tokkoffaa suspicious activity irraa qusachuu qabaattu. Kunis maalidha? Amma imeelii keessan hin jijjiirina. Amma paaswordii keessan hin jijjiirina. So gaafa tokko imeelii yoo setting irratti jechaadha. Gaafa tokko setting irratti jijjiirama yoo annaattan gaafa biraa immoo modification gochuu hin dandeessu malee amma imeelii yoo jijjiirtan, lakkoofsa bilbilaa yoo jijjiirtan, paaswordii yoo jijjiirtan suspicious activityidhaan akkaawuntiin keessan detected ta'uu danda'a waan ta'eef of eeggannoo godhaa kana. Lammata immoo gaafuma tokko nama baay'ee connect hin godhina. Nama baay'ee addi hin godhina argitanii. Amma nama 50-60 toon addi godhina hin danda'a garuu suspicious activity ta'a gaafa tokko jechuudha. Gaafa lammataa sadaffaa itti daddabaluu hin dandeessu. Har'a kanaaf gaafuma tokko nama baay'ee gaafa isin follow gootan gaafa connect gootan balaadha jechuudha. Kanarraa of eegaadha. Fayyummaa linkadiin akkaawuntii keessaniitiif. So hammamitti akka kireeffamu isinitti himuudhaaf reenjii isaatan isinitti hima. Baay'isoo hamma hojjetaa mootummaa Itoophiyaa tokko argachuu ni dandeessu. Ji'aan jechuudha. Hojjetaa mootummaa Itoophiyaa waan jedhuudha. Warra keessumaa 10,000 gadi 15,000 gadi warra galii argatu jechuu kiyya ji'atti. Akkaawuntiin keessan konneeshinii dhibbaa ol yoo qabaate ni gorfama. Sababni isaas ejentii baay'een akkaawuntii konneeshinii dhibbaa ol kan qabu barbaadu. Kanaaf konneeshinii itti dabalaatii dhibbaa ol godhaatii fida gaafa fiddan. Jarri garuu warra haaraa kana jaallatanii akka itti himne jechuun koo risentiin jaallatan warra haaraa reefu dabalan. Haa ta'u malee isin dhibbaa ol godhaatii torban tokko keessatti yookaan guyyaa 3 maal keessatti 300 faa godhaatii fida galii gaarii akka argattaniif jecha. Lammata immoo riskii hir'isuudhaaf utuu paaspoortii yookaan immoo naashinaal ID qabaattanii bareedaadha. Sababni isaas restrict ta'uu danda'a. Lokeeshiniin gaafa jijjiiramu. Amma nuuni gara Ameerikaatti yookaan UK Chaayinaa fa'aatti kan kireessinu. So lokeeshiniin asirraa achi jijjiirama jechaadha. IP addressii detect godhu. Gaafa sana identity verification isin gaafachuu danda'a. So identity verification keessan ID keessan upload gochuudhaan waan isin gaafatu salfii fa'aa jechaadha. Karaa sanaan restriction irraa kaasisuudhaaf sunni actually dokumenticha na kusaanu erga identity keessan verify godhanii warri LinkedIn jechaadha. Dokumenticha kan ergita warra LinkedIn mitiif actually malee kireeffattootaaf miti. So ID yoo qabaattan baay'ee filatamaadha ID. National ID baay'ee barbaachisaadha. Maaliif restrict ta'uu danda'a lokeeshiniin gaafa jijjiiramu akkaawuntiin keessan waan ta'eef. Kun riskii inni qabu keessaa tokko kanadha, restrict ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo iskaamaroota irraa yoo hin eeggatin iskaamaroonni akkaawuntii keessan yakka ittiin hojjetu tokko. Lammata immoo akkaawuntii keessan akka baan ta'u godhu. Sadaffaa immoo gara ofiitti naannessuu danda'u akkaawuntii keessan hamma dhumaatti dhabuu dandeessu jechuudha akkaawuntii keessan. Kun egaa
yoo iskaamara jettanii ofii keessaniifis yoo gargaartanii malee actually yommuu isaan paaswordii jijjiiran yommuu isaan lakkoofsa keessan jijjiiran imeelii yoo jijjiiran maal eegdusi so hamma kana rafuu hin qabdani actually haa ta'u malee keessuma namoota gatii gaarii isin dhiyeessan hin amanina. Lammata immoo riiskii hir'isuudha maal gochuu qabdu intermediarii hir'isuudha qabaatu. Namoota gidduu deeman kanaan caa ejentii baay'ee hir'isuudha qabaatu. Amma ani ejentii ta'een hojjedha yommuu isiniin jedhu akkamii divaayisii koo irratti konneektiin godha. Kallattumaan warra barbaadan divaayisii warra barbaadaniiti irratti konneektii godhama akkaawuntiin keessa. Amma warra Naajeeriyaa, Saawuz Afrikaa kana maalii kanatti gaafa kireessitanii dura akkaawuntii isaanii akkaawuntii keessan divaayisii isaan irratti konneektii godhu ejentii bira intermediarii bira santu immoo sadaffaa irratti fa'aa achi gaa jechuudha. Yoo xiqqaate lama ol ta'uu baate gaariidha ejentiin jecha. Maaliif IP adresii amma yeroo jijjiiramu lokeeshiniin jechaadha IP adresiidhaan detect godhama zen suspicious activityidhaan restrict ta'a akkaawuntiin keessan waan ta'eef jecha. So intermediarii hir'isuun baay'ee filatamaadha jecha. Kanammoo ani qunnamuu dandeessu warra amanamoo ta'an ejentoota isaaniittan sinii kireessa akkaawuntii keessan jecha. Naqunnamuudhaaf gaa telegiraamaan yookaan lakkoofsa bilbilaa kiyyaan naqunnamuu ni dandeessu. Egaa amma kana eega jenne gatii isaa ammayyuu gatii isaa isinitti ni himna jira. Gatii kam reenjiidhaan isinitti maqaa kan murteessu konnekshinii keessan isiniin jedhee jira. So yeroo ammaatti amma akka gabaa ammaatti kanan isiniin jechaa jiru. Akkasumas immoo akka doolaarri tokko kiriptoodhaan kaffalama waan ta'eef doolaarri amma gatiin irra jiru hin beektu. 145 amma 50 gurguramaa jira. So sanarra dhaabadhee doolaaraan kiriptoodhaan kaffalu isaan waan ta'eef jechuudha yookaan immoo M-Pesaadhaan illee warra Keeniyaa kanaa yoo ta'e akkasitti. So an actually kiriptoodhaan kan hin fudhadhu kaffaltii. So sin immoo baankii keessan irratti tiraansfer sinii godha torbaniin jechuudha. Yoo barbaadanis ji'a. Egaa konnekshinii dhibba taanaan yooma xiqqaate jechaadha. Konnekshinii dhibbaa ol taanaan qarshii 3,500 4,000 gadi hin argattan yooma jechuun tokkoffaa akkaawuntiin keessan umurii meeqa akka ta'e ilaalama aktivitiin isaa maaliin ilaalama yoo xiqqoo rakkoo wayii qabaate 3,500 ta'uu danda'a miinimam jecha kana achi garuu dhibbarraa ka'e jechaadha konnekshinii dhibba qabaannaan bakka 4,000 ol argattu jechuudha konnekshinii dhibbaa ol qabaannaan 4,000 300 taanaan akkasumatti dabalaa deema gara 5,000 6,000 reenjii qaba. Konnekshinii gara 500 qabaannaan immoo haga 8,000 siniifan kireessa. Konnekshinii 1,000 ol qabaannaan immoo akkasumatti dabala. 1,000 ol konnekshinii 1,000 ol qaba taanaan jechuudha. Sau 3,000 4,000 maal illee gaasumni yoo qabdan ta'e fidaa rakkoon qabu 5,000 4,000 konnekshinii qabaatu taanaan fida jechuun reenjii keessatti hamma 15,000tti isin kireessuu ni danda'a yoo qabaattan ta'e. Kanadha. Egaa karaan ittiin naqunnamuu dandeessan yoo barbaachisaa ta'e yuutuubii keenya jalaan kun asuma diskiripshinii abaatii jalaa dirree barumsaatti seentanii ni argattu yoo barbaaddan. Barbaachisaa taanaan immoo kunaas bilbila kiyya isinii kaa'een jira. Telegram chaanaalii kiyyarra Odiyaan Makuriyaa yuuzarneemis kaa'een jira. Bilbilas immoo kuno Safaariikoomii fi Telekoomii kaa'een jira. Karaa sanaan qunnamuu ni dandeessu. Baay'isoo akka hattuun akka moo maqaa kiyyaan hin hanne jechaadha. Kunoo gataa kanatti adda baafachuu hin dandeessu. Tokkoffaa qunnama daawwalaati bilbila. Lammata immoo akkaawuntii kiyya Telegiraamni inni sirriin linkir ta'ee jira chaanaalii Telegiraamaa kiyya wajjin jechuudha. Kun argitanii hordoftoota 17,000 wayii kan qabu. Linkir ta'ee jira. Akkaawuntiin kun sadanuu actually akkaawuntii 3 waliin fayyadama. Kiyyumadha. Kan barbaadan qunnamuu ni dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa immoo kun asii 919 yookaan immoo safaarii 7 naqunnamuu ni dandeessu. Kanadha. Haa ta'u malee immoo galii xiqqaas immoo haa ta'u hamuma argadhee yoo jettan kan ta'e konnekshinii 50 qabaannanis ni danda'ama. Zeeroo irraa ni danda'ama baay'isatti. Zeeroo haga 50.
ni jira. Leenjii jechuun ejantiin barbaadu ni jira sanas. Kaampaaniin sana barbaadus ni jira. Garuu kaampaanii baay'een kan isaan barbaadan dhibbaa olii yoo ta'e. Isiniifis galii gaarii kan argamsiisu kan rikamendi isin godhu konneekti godhaatii namoota wajjin itti dabalaatii fida. Kanaa achi iskaamaroota irraa of eegaa. Iskaamaroota irraa of eegaa. Iskaamaroota irraa of eegaa. Gaggatii isinitti hime kuni koomishinii kiyya keessaa muree ta'e. Gannaa koomishinii isaa muraa immoo maalii akka hin jedhe koomishinii kiyya riseetanii rakkoo hin qabu. 4,000 hamma 10,000 waayii kana jecha akkuma akkaawuntiin keessan konnekshinii baay'ee qabutti jechuudha. So miinimum 4,000 gadiin argattan jedhanii dhibbaa ol taanaan jecha konnekshinii dhibbaa ol qabaanna. So kan kaffalamu immoo torbanii yoo barbaachisaa ta'e torbanii 4,000 ta'e egaa 1,000 argattu miti. 8,000 ta'e immoo jedhan 2,200 torbaniin argattu. Akkaawuntii barbaadan irratti tiraansfersii godhaa jecha. Kan biraan duuka bu'uu qabdu akkaawuntiin keessanii jechuun maalirra akka jiru yeroo kireessitanii kaatanii booda jecha imeeliin keessan irratti nootifikeeshinii isinii gala. Nootifikeeshinii isinii galu liinkedinii jechaadha. Kun laaluu qabdu. Imeelii faa jijjiiruu yaadu yoo ta'e, bilbila lakkoofsa bilbilaa rimuuf gochuu yaadu yoo ta'e, paaswordii faa jijjiiruuf yaadu yoo ta'e, tarii jechaadha. Wannaachuu qabaattu, duukaa bu'uu qabaattu jechuudha. Hordofuu qabaattu. Akchaalii ani warra amanamoo wajjinan konneeksin godhaa waan ta'eef isaan kanan godhanii waan hundaafuu isin imeelii keessan cheek godhaa yeroo hundumaa jechuudha. Maaliif egaa kuni baay'ee seera liinkeddiin poolisii hamma tokko ni cabsa jechuudha. Keessumaa lookeeshiniin gaafa baay'atu. Divaayisii tokko irratti akkaawuntii tokko ol gaafa fayyadamtan. Hin eeyyamamu divaayisii tokko irratti akkaawuntii tokko fayyadamuun divaayisii tokko irratti akkaawuntii tokko fayyadamuu dandeessu. Yoo kan biraa itti dabaluu barbaaddan kanarraa balleessitanii kiliir gootaniitu IP address akka isaan detect hin goone jechaadha. Irratti login gochuu qabaattu. Even otoo kiliir hin godhin irratti yoo login gootan rakkoo qabaachuu danda'a. So account emailii tokko bilbila tokkonis immoo LinkedIn accountii tokko qofa fayyadamuu dandeessu. Sanaa ol hin ta'u. Sanaa ol hin ta'u. Egaa gaafa kana ta'u warri kireeffatu kun profaayila keessan informationii profaayilaa keessanii warra kunoo xixiqqoo kana ni jijjiiru. Garuu warra jajjaboo waan sadiin geddaran waan sadi isaanis imeeliin hin jijjiiramu. Imeelii jijjiiruu hin qabanii iskaamariidha imeelii kan jijjiiru. Lammataa immoo paaswordii hin jijjiiramu. Tarii yoo isin jijjiirtanii eeyyama keessanii mana yoo ta'e malee jechuudha. Sadaffaan lakkoofsa bilbilaa keessaa rimuuf gochuu hin qabanii two factor authentication ofii gochuu hin qaban. Kun seetingii baay'ee murteessaa ta'edha se'annaa keessaniif akkaawuntii keessanii. So suni of eeggannoodhaan godhamuu qabaata hin jijjiiramu sun. Garuu immoo maqaa keessan amma fakkeenyaaf kana modify gochuu danda'u akkaawuntii informationii jechaadha. So kana oliyaad kan jedhurraa akkaataa ittiin oomisha isaaniitti beeksifachuu danda'anitti barbaadanitti modify gochuu danda'u. Kana yeroo barbaadan jijjiiruu hin dandeessu baay'ee rakkoo hin qabu. So kana ni jijjiiru actually. Azalaas immoo seetingii keessaa wantoota tokko tokko ni jijjiiru modify ni godhu. Kana beekuudha qabaattu. Dhugaa natti fakkaate oliyaan baraticha qunnamaa akkaawuntii LinkedIn paasii ittiin fayyadamne yookaan immoo homaa ittiin hojjechaa hin qabne kireessuu kan barbaadan yoo jiraatan. Actually Itoophiyaa keessatti mee maal ittiin hojjettu akkaawuntii LinkedIn? Kaampaanii qabaattan tarii ittiin beeksisa qacarrii naachuu dandeessu. Garuu immoo calmadee taa'eeta waggaa 5 waggaa 2 dura bantanii calmadee taa'an galii isiniif argamsiisuu fi kireeffadhaa. Rikamendi isin godha. Riskii jirus immoo kunoo isinitti meetuma. Kanan biraa wanti ni hambisee jiraate inaasomna bilbilaan naa bilbilaati. Inaasomna rakkoo hin qabu. Waan barbaachisaa ta'e jechuudha. Oliyaad baratichaan ture Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law. Miidiyaa dirree barnootaatiif immoo haaraa warri taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share godhaa. Bye bye.